عليكم ورحمة الله وبركاته. أردودا خوجمتودا جلا شو. خلنا سندا وجهه جلا شو. دراما قبل تك كمان نسي نبدأ نجرا كافاو أكسما بتجنا في أباودو أرا والمرمي رجرا مي يادا إساني ودرادو كابا بتجنا را نيجلا مي سن إجنون دابا بتجنا دا خيسين كم تماري قالتومي Yo sena walale, yo kan sena eso mani dale, yo kan sena eso mani dale. kamu akada bisigina bakabu eti asa bisigina kan ummat orang bilisab senja kan ummat orang moda ifatti basen senja mal ko kuyenna yoro dukana asidura khaysa torre rakena asidura man khayna khaysa torre khanira ifatti base ummat khayna bilisa zahani bilisa bade ummat karena tiba-tiba sih bisigina yoro kagere tigo torbe to budu kana kai setenya hankani ruya kana kagere bahada me ilmi nama ilmu rahayana dan anggo yoro namni kan kita jual kami morma boli kam nasan ilmu orang mau di berkebun jadi kani bila dah mata anggo kan mata yang ini kita kan kaya ummat orang mau di jadi akhir tiba dari narahaya nanti amanah ini cuma nubutun narahaya me amanah sempurna dime biedi ya no Allah kan le hote dime ti Allah to biedi to pe ana Allah hote aske biza wali bata ni mudi sagarati amma damni upadi oda o kinda be di pida yema ga sanis permaca jirani berkesani ti afar madani garu anis arra ummat khiyam anma bakabu amal lekti ko bayet wa ya tukir قالوا دومي أيه كما دابا كافاتي دبرة كافا ورا بكبوتني مسيسة تاتني خندوبتن أو جوار مي يا دخسن قالتو ما دابا كافا بكبوير كم بوتك باجي كم تشونا دعما Mate waa'ee bilisiginnaa irratti na gaafatte bilisiginnaa jechuun uummata shanyii duugaa Oromoo irraa raawwachaa jiru jechuudha. Bilisa uummata Oromoo baafne jechuu osoo hin ta'in uummata gabrummaa deebisaa jira jechuudha. Nuti uummanni Oromoodha uummata ODP bilisa baafne malee isaan bilisa nu baasne. Nutu bilisa isaan baasne. Wayyaanee bakka isaan hin argamne isaan baasne. Siif galaami akka isa wayyaanee yaalaa isaan baafnaan har'a Oromoo mara garagalaani qeerroo malee gadda isaan ol baaftee achirra isaan keessatti afaman garagalaan jechuudha. ummata Oromoo kana cunqursu barbaada. Yaadni muummichi ministeeraa haasaa jiru kun yaada qofaadha. Ani bilisiginnaa bakka bu'ee gisee jiru ani akka waan anaatti xiqqaanfadha maaliif inni bilisiginnaa kana akka waan shaadaan qabatee fuudheetuma leellisa beela uummanni dhagaan jiru. Haa leellisu uummata akkana toon qabu mirga qaba. Leellisu garuu uummata Oromoo kana booda roorrotti gabrummatti ilma deebisuu waan hin dandeenye haa tattaafatan. Seenaan isaanii baay'ee jira ni beekna. Seenaa baay'ee qaban. Wallaggaa irratti guyyaa takkatti nama 54 lubbuu isaanii darbatte. Jootuma kana keessa. Yoo xiqqaate aanaa tokko keessatti qeerroo nama 180 ol mana hidhatti adamsaa jiran akka nama muuza adamsutti. Wallagga akkuma jirutti wallaggaa fara akkasuma gujii dabalatee ukkaamsaa lafa jiru sana uummata Oromoo ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaaniitu nurra taa'aa jira uummata miidhaa jiran. Ayyee nurra dhaabbadhaa jennaan. Galatoomii abbo Joor gama dhaaba maal galchooti isin dabarsa dhaaba abaa'oo jechuudha. Mee isin yaadni keessan kan bakka abaa'oo bakka buutanii dhuftan maali akka ibsaniin? Nuti namni bakka buunee dhufne lammii tan. Imman Turan bukan san ada nomor Dewisuf one tip Abu Abi Ahmad hal Turan nanti mata ni mana kan yang gara-gara jarak Turan mundur sun mundur muda dan san gara-gara kan coba kama kan sama-sama terdewasa orang bikinnya kan terdewasa orang macam sudah karafu lagas agak one tur kabinnya orang gurgurde bakal legal pada ini kabar kalau tidak sedih
Kanaaf waan akkana kan fakkaatan waliin qabannee waan hundi addeef qophaa'eef. Aye galatomi me qeeroo tokko hubata tokko yaada isaanii kan hundarra facunfu isaan gaafanna. Me ati maal deeggarta qeeroo? Hayya nama akkin jiru Abiyyiidha Jawaari isaan lachoota osoo akkasan ta'e. Abiyyiin osoo waan fedhe nu godhe takkitti ziidaa miliqxuudhaaf isanitti osoo nu bilisoomse hin barbaannu hin jaalladhu. Galatomi arragaa walgahii kaafaa'oo bilchiginnaa fi abaa'oo akkas wal mormiirra oolanii isinis gaa yaada keessan koomentii jalatti nuuf fannuudhaan nu jabeessa Joorii fi Dr. Abiyyii fi akkasuma Daawit Ibsaati isaan sadeen paartii irraa bakka bu'anii waan dhufaniif isinis yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa jenna.